What will my birthday? Batem. Mali bakal go. Mali mukti. Oh. You are mukti mutat mama mukti. Eh? Dupa mali fi. Biso. Bara kami keessa akka jiru bichaa hin beeku. Waaqayyoon taararam gaaribbachuu baay'ee tokko waan amma nan jedhamne laphee waan nama cabsuudha jechuudha waan akkuma argaa jirtanii Itoophiyaa keessatti abbaan daa'ima waggaa 5 fuudhee bishaan laga guutetti gate maal jettu kana bara kami keessa akka jiru bichaa hin beeku dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko danaggatee jechuudha abbaa sanuu daa'ima waggaa 5 daa'imti waggaa 5 maal beekti osoo maal balleessiti daa'imti waggaa 5 adaraa kee bara kamiitu nutti dhufaa jira yaa rabbii kiyyaa bara kamii keessa jira laata yaa rabbii kiyyaati nutti araarame waan jedhan nama wallaalchisaa dhugaa dubbachuu fi kan bara kanaa namni umurii dheeraa qabu namni waaqayyo garuu umurii dheeraa nuuf haa kennus maal nuun kennini hin jedhamu garuu jiraatanii too waa hunda arguun iyyuu guddaadha garuu immoo waaqni akkanaa kan nama agarsiisi ilmoo fi namni akkamitti fuudhee bishaanitti gate daa'imti sun duute jechuudha ilaala gara jabummaa abbaan akkanaa maalidha dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa Itoophiyaa kanatti waanuma gaarii hin dhagaa yoo tokko dhageechee irraanfatte tokkotu dhufee waa tokko dhageessee mataan keessi warraaqa waanuma mataa nama warraaqsu garuu biyyi keenya dhugaa dubbachuu biyyi sabaarramtuudha hin jedhamtu biyyi Itoophiyaan eebbifamtuudha garuu namatu abaaramaa ta'e dhugaa dubbachuuf namni biyya keenya namni Itoophiyaa san keessa jiru hundu abaaramaadha ilaala gara jabummaa abbaa sanuu ilmoo ofii akkamitti namni fuudhee kana waan jedhan nama wallaalchisaa እንግዲህ waaqayyoon nutti araaramu bara dhumaa keessa akka jirru beekamaadha waaqni isaanitti araaramu nama daba hojjetu nama daa'ima irratti gocha suukanneessa hojjetu isaaniif yaadhiisu isaanitti araaramu yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti ijoollee amma miila darbee jireenya kiyyaan jijjiirateet biyya arabaa dhuftee jedhan akkuma argitan dhugaa dubbachuuf waan sunuyyuu ija fuulduraan hin banne daa'imti tun maal bareeddii miti yoo jettan dhugaa dubbachuuf akka hin beekoni garuu odoo osuma ijmaan arguu baadhee na jechisiise daa'im ishiin biyya arabaa dhuftee maatii biratti geessattee jalaa fuudhaniiti miliyoona 2 gaafatan Itoophiyaa san keessatti ilaala miliyoona 2 dhiisi 200 eechaa fiddiyam eechaa dhufa birrii 200 battalatti eechaa fiddi birrii miliyoona 2 gaafatanii amma ishiin achi asii gurgurattutti daa'ima san gurguraadii gatanii haala suukanneessaan jalaajiisa waan dhugaa dubbachuu fi amma dhugaa dubbachuu ammaatti ija fuuldura nama dudii jechuudha waan sun lammatammoo kun urufaa daa'ima waggaa 5 fuudhee bishaanitti gatee achi guyyaa waan hin taane waan kana dhaga'uu caala waanti nama gaddisiisu hin jiru dhugaa dubbachuuf ani biyyarraa una fageechaa jira baqa biyyumtu na jibbisiise baqa waan kana waan dhaga'u Itoophiyaa san na jibbisiise jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ani
maatuma kiyya eenyu jedhamallee dhugaa dubbachuu biyyuma sanittuu achi deemu surne biyyuma manuma biqa waan taates taatu biyyuma arabaa kanatti afis godha jechuudha. Baay'ee tokko namni akkamitti fuudhee ilmoo ofii waggaa 5 daa'ima umaan beekne daa'ima miskiina waa beekne fuudhee bishaanitti gata. Mee daa'imtu maal beekti daa'imtu waggaa 5? Ana dhugaa dubbachuu dhugaa natti fakkaachuu dide yaa'u beektanii mootummaan keenyas mootummaan biyya Itoophiyaa kunis yaa'u maal nu godhaadha jecha yookiin immoo mana hidhaa sanan taa'ee fataa jedhee taa'ee nyaadha jedhee ta'ee silaa umaan nama godhanii achi keessatti hin qallabamu waan ta'eef hojjetee irraa taa'ee nyaachuu wayya. Hojjetee nyaadhu taa'ee nyaadha jedheetti ilmoo ofii kana godhee umaan godhu. Oduu adabbii du'aa adabbii bakka cimaa tokko yeroo tokkotti agarsiisee namni akkanatti Itoophiyaa keessatti differently hin qabu jechuudha. Ajjeechaa daa'imaa ajjeecha wal ajjeesu waan akkana differently hin qabu jechuudha. Osoo yeroo tokko nama ajjeese akka seera biyya Saawud Arabiyaa san godhee namichi kun dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan namni hin sodaata jechuudha. Garuu maal dhugootidha maal dhugoodha jechaaf daa'ima irratti haala suukaneessaa ofiisaati ofiin ajjeesuu barbaada. Daa'ima mooda daa'ima miskiinummaa hin beekne irratti waan gocha kana hojjetu abbaa kun seexana malee nama miti dhugaa dubbachuuf. Ilmoon wanti ilmoo sareetu nama maramte kan ilmoo namaa dhiisatu bishaan hangatu dhiisi akkamitti ilaalee bishaan guututti mucaa bishaan guututti asii gadi gate bishaan guututti gate dhugaa dubbachuuf dhagees biqaara deebiin dhugaa baay'ee tokko na dansaasa jechuudha mataan kiyya. Biyya san keessatti yoommoo namni waan gaarii hojjeta yoommoo gurri kiyya dhugaa dubbachuuf ani waan magaarii dhaayuu dharra'u waan magaarii dhaga'uudhaaf iyyuu biyya san keessatti baay'ee tokko gurri kiyya na eenyu jedha waan magaarii hin dhageenyu baqa waan magaarii hin dhagaamu waan baqa sammuu nama adoochu wanti dhagaamu guyyaa guyyaadhaan biyya keenya san keessatti odoo seerri jiraate namtittiin tun daa'ima ofii kana gooti osoo ofii iyyuu dhabee waan ittiin guddisu dhabe namaan kennu of nuurfatti illee hin gatu namni fudhata nama bira taa'ee waggaa 5 baadiyyaa keessatti immoo namni beektanii namnoyyuu hin jiru. Inni akkasii yaa jirana baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi sammuu nama banuu kan dhagaan guyyaa guyyaadhanii waaqayyoon nutti araaramu akka badii balleessaa keenyaa nutti lakkaa'ini waaqayyoon irree dhugaa dubbachuuf haaluma gochuma keenya kana ilaaleeti kan yeroo tokko adabbii nutti gadi lakkisu. Akkuma argitan yeroo ammaa kanatti ganni biyya keenya akkasitti cimee hin beeku lolaan irra dhufee qabeenya isaanii harkaa bittinneessee baqa adabbiidha jechuudha kun amiin jedhanii fudhachuudha. Adabbii isaan adabee beektanii dhugaa dubbachuuf waaqayyoon adabbii isaan እና kana yaa obboloota koo adabbii isaaniiti mana isaaniitirraa bishaan lolaadhaan bukkaadhaan mana isaaniitirraa isaan buqqise jechuudha. Kana badii namni tokko balleechuu jecha kaa jechuudha. Badii namni takka balleechitu foon takkitti foon hunda xannachi takka foon ajeessaa akkuma jedhasan beektanii namoota takkitti santu waan gidiraa biyya san keessatti hojjete baqa eekumsa sanii nama hundi argitanii akkatti arganii of keessaa baasanis hin qaban. Innaa kana waan nutti araaramu waan akkanaati jira Itoophiyaa keessaa siniin jedha. Angidi har'aaf nugaa baay'ee takka nama gaddisiisaa guyyaa guyyaadhaan wanti dhaga'anii rabbiin nama waan akkana kana raawwatanis isaanitti araaramu.
akka badii balleessaa keenyatti dhiifama isaatiin nu haa yaadatu isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii qabaadhaa.